Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam Inkasaamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa maddite isin haadha qabdu isin jecha hunda keessanii isin jaalladha. Ana caalaa immoo rabbi isin haa jaalatu. Bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbi isin irraa haa jiraatu isin jecha. Waan isin ajaa'ibu viidiyoo kana waraabuu niyyaa hin qabu ture. Erguma hojiitti seeneen booda maaliif akkuma argitan qunca'ee jira. Erga quncessee geesse maaliif viidiyoon waraabne jedhee of amansiisee viidiyoo akka waraabu ta'ee jechuudha. Akkuma beekamu ijoolleen nuti uummanni dhiiraa kun ni qaanfannaa kushiinaa keessa seennee waa dalaguu haadha warraa teenya qarqaaruu obboleettii teenya qarqaaruu haadha teenya qarqaaruu hojii kushiinaati hojii shamarraniiti jennee waan yaadnuuf baay'ee ittiin dhibbamnu waan kana. So amma sa'a kanaan kushiinaa keessa jira waan isin ajaa'ibu baay'ee oo'a. Akkanatti hojjetanii nu nyaachisanii jechuudha. Haadhas teenyas haa taatu, haadha warraa teenya, jaartii teenyas haa taatu, obboleettii teetis haa taatu, bifa kanaan hojjettee sii fiddee jechuudha. So anamma maal jedhee haati yeroo raftee jirti, yeroonis raftee jirti, mana kana keessa ana qofa sakki homuun jiru ana qofa jira. Maaliif amma haati yeroo yoo hirribaa ol kaatu hojiidhaaf jarjartii jedhee of amansiise. Kana waan ta'eef waan silaa qopheessuu qabu qopheessee eeguu qabaa jedhee of amansiise. By the way, ijoolleen teenya ijoolleen dhiiraa shabaabni keenya waan akkanaa kana dalaguu hin qaanfatina. Maaliif seetan? Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko sahaabota walitti qabanitti isin keessaa gaarii namaa jechuun nama faamilii ofiitiif beeksisa ofiitiif tola oolee jiran. So kana tokkicha quncistee haadha warraa kee qarqaaruun akka waan tola oolte fiiti ati haadha warraa keetiif. So san qofaa miti. Amma wanti guddaan wanti shamarran hojjetan keessaa lixii bukeessuu fa'aan namatti ulfaatu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lixii bukeessaa turan. Look, lixii bukeessaa turan. Asumaan mooyaa kiyyallee ilaaltanii anis gara hojiitti seenaa hundaafuu qarqaaruu baratuu qabnaa jechuudha. Amma kun argitan shunkurtiidha. Jalqaba jechuun asumaan naa laalamee akkamii. Wallahi baay'ee waan isin ajaa'ibu baay'ee dhufa. Akkanatti dalaganii nyaachisanii jechuudha. So haadha warraa keenya qarqaaruun dirqama nurraa ta'aa jechuudha. Teenneetuma qofa laallee eega dalagamee dhufe nyaatuuf ol ka'uun qaanyiidha nama qaanfachiisaatti wallahi. Dalaguudha bakka dalagaan shamarraniiti jedhee addoonni kennamee hin jiru. Aboo anaafsi dhiisii bara rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni dalaganii turan bara lixii bukeessaa turan akkuma amma sitti meeshaan. So haadha warraa kee qarqaaruu qabdaa jechuudha. Dirqama haadha warraa kee qarqaaruun sirra jiraataa jechuudha. Waan silaa hojjetuu qabdu, waan humni kee danda'u hojjetuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf laalaa. Kuma takka waan nama dhibaatu miti bara. Namni gara haadhatti barate hin jiru. Baay'ee ani duraanuma beeka. Osoo jaartee fuudhin illee beeka. Ummaatii kaaddamaa waan ture. Obboleettii hin qabu. Haadha teenya nutu hojjetaa fi asiin ga'e alhamdulillah rabbil alamin. Haadha tiyya jalatti baradhe waan hundaallu. Humuu haarawwanatti hin ta'uu jechuudha. Kanaaf anan malaan amma haati yeroo hirribaa ol kaatu irrumatti darbuu qofaa jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e hojjedhullee eeguu ni danda'a. Garuu akkanatti yoo irraa hamma tokko irraa hojjedheef bifa salphaa ta'een hojjettee jechuudha. Xaarii tokko malee waan si ajaa'ibu. Biyya sanuu baay'ee abar kushiinaan bariin abar miti biyya ho'aa keessa jiraateeti miti biyyumatti maxbaqa keessa taa'uun hagam akka namatti ho'uuni beektanii so ho'a san jalatti dararamanii maal jedhanii yeroo fidaniitiin hin jala kaa'an nyaatuu qofaa miti bakka dalaguudha maal qarqaaruudha qarqaaruu qabnaa jechuudha homaa waan nama dhibuu miti look kalaas meeqana godhuun maal nama dhibama haga tana qarqaarte jechuun bara hamma tokko irraa hir'istee jechuudha haadha warraa ta'e. So kanaaf yaa shabaab haadha warraa ta'e kabajuun dirqama qarqaaruun dirqama wallahi akkanatti hojjennee wal qarqaarree
jireenya akkanatti dhiibaa jechuudha. So jireenya kana yoo akkanatti hin dhiibin gaarii miti jechuudha. Ta'aniituma harka maratanii wallaaluun waan hin taane hin dhufaana eegaa. Hin kaane waan hirribaa ka'annatti fakkaatee ture. Sagalee wayii dhageenyaan achi deeme ittuma jiranii hirriba ofii. Hundaafuu namoonni viidiyoon kiyya isinitti tole sheer godhuudhaan dhaamsa ilaalchitee waan dhaamamuu qabu, waan ilma namaatitti himamuu qabu kamiyyuu himuudhaa duubatti hin deebi'u jechuudha. Viidiyoo kiyya kaleessa dalagee kan waa'ee manguddoo rakkatanii tokko immoo namoonni hedduu na gaafataa jirtanii namoonni hedduu akkamitti manguddoo san argannaa bifa kamiin qarqaaruu dandeenyaa jedhaa jirtanii anis dhugaa rabbii barbaaduttiin jira gaafachuutti jira hanga silaa manguddoo san hin arganne akkamitti akka argachuu danda'u hin beekne mucaan tokko mucayyoon takka reefu na dubbistee turte mucayyoon sun guruupii wayii kabaname ni jira naan jette dhimmi guruupii kunis ni ulfaata guruupii kanarratti yoo guruupii bantu waa hedduu jira xaaxaa baay'ee qaba. Gruppii osoo ta'in osoo akkaawuntiin banamee fi bareeda jennee yaadaa turre saniifuu akkaawuntii isaanii argachuu hin dandeenye gaafa arganne isinii maxxansinaa amma kana fakkaata akkami mooyaan qabaa mi garuu wallaahi qaba alhamdulillah rabbil alamin hagan wada laganiitiin eeguu waan qarqaaruun waan xiqqaa miti habiibii tulchi na dhagaye yaartii ta'e kaaddamii waan si ajaa'ibu ani obboleettiin qabu haadhatii qarqaaraatiin guddadhe waan silaa shamarri dalaydu kamiyyuu hin dalaga biddeena hin dalaguu hin danda'a alhamdulillah isin sobaan jiru dhugaa rabbii isheetti himaa jira maal sin jedha marqaa ni marqa marqumaayyuu ni marqa so barachuun gaariidha si galee beekte taanaan wanni si dhugu maalitti beekte sugaaf tokko haadha warraatii sirratti dhukkubuun malaaba haati warraatii deettee ciisuun malaaba so gaafa akkasii amba nama kadhatuu hin deemtu handaraa hin baatu ollaadhaa nama koottaa na birmadhaa na qarqaaraa hin jettuun ufuma keetii dalaydaa jechuudha gaafas maaliif hin beekta waan ta'eef baradhu jala deddeemiti qarqaari yoo wallaalte illee bifa salphaa ta'een waan baratamuudha kun maal nama dhiba kana quuccisuun maal nama dhiba namoota akka nama dhibuu bara hin ta'an isin akkasii hunda keessanuu isin jaalladha hin qabameef mooyaa kumanti irratti immoo mooyaa qabaatu kiyyaa fi qabaatu dhabuu kiyya shunkurti maayyuu meelaa laakatti bulleessu waan maashinii daake fakkaataa fi harkaan daake meelaa look murtee eegas asuma itti gadi dhaabda'e agita'e bifa salphaa ta'e hagam hojjettee qarqaartee eedee jechuun wallahi waan guddaadha kana beekuu qabdanii jabaadhaa hunda keessanuu isin jaalladha namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa viidiyoodhaan kiyya ka'arma dura tarii fi ka'amma booda dhufus bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeessanii namoonni YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhanii galatooma ulfaadhaa waan isin ajaa'ibu guyyama guyyaan subscribe isaa dabalaa jira ulfaadhaa dhugaa rabbii namni nama hin galateeffanne namuma hin qabu isin galateeffatu dirqama waan qabuuf so anillee haamilima keessa kana argee waan dalaguu qabuuf dalagaa jechuudha. Baay'ee ani yuutuubii akka hojii lammataatitti ilaalaa jira malee fardeeffadhee dalagaa hin turreeyyuu yoommoo sabskiraayibii keessan kana argu dalaguudhaaf kaka'umsa argadhee jechuudha. Akkasii isin jaalladhaa ammas irra deebi'ee yuutuub chaanaalii kiyya sabskiraayib godhaa salphaa ta'een na hordofaa namoonni viidiyoodhaan kiyya isinitti tole nutti tolee jira jedhaa naaf barreessaa namoonni isinitti toleen immoo nutti hin tollee nuu jijjiiri jechuun dandeessanii yaada keessan kennadhaa. Komantii wanta sitti mijate waan barbaadde komantii gochuu ni dandeetta. Ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nagaan turaa. Komantii kennuun dagatinaa. Baay'ee komantii ni jaalladha. Komantii kennaa komantii bareeda. Yoo isin tolee nutti tolee jettanii yoo isin tolee immoo nutti tolee jettanii komantii kennitanii jechuudha. Namoonni
viidiyoo keessatti ture sheer godhaa. Namoonni isinitti hin toleen immoo dirqiin qabdanii sheer godhuun isinirraa eegamu. Yoo sitti hin toleen dirqama sheer godhuu hin qabdu jechuudha. Amma baay'ee waan isin ajaa'ibu kushiinaa keessa mee guyyaa lama kushiinaa keessa dalagiiti waan haati kee dabarsitee fi waan obboleettiin teessiif taatee fi waan haati warraa ta'e keessa jirtu ilaaluudhaaf seenii yeroo tokko tokko kushiinaa keessa seenii dalagi. Akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naaf turaa isin jaalladha hunda keessanuu.